بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنيو في خان بكفاغو جبتني فيس أكسم علماء وتخينياو هند خيسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنية جبر بعدا تيسو تيسو ورقا ربي نوهاقودو أرى مقالا نيروبي جرة كندا إسلي راول سيني تارنقام جرة كاران إن شاء الله قيانا را Agosti guyyaa sagalii eegaltii gartee jala bultii konferensii Agosti guyyaa 11 keessummoonni keenya bakka adda addaa nu dhufaniiti as nu keessatti argamanii warreen simachuuf karaa jiranis ni jiranii bakka hedduu nu seenanii jiran jechuudha. Sagantaan tun sagantaa addaati, sagantaa seena qabeetiidha, sagantaa ammallee faana bareeddu, sagantaa du'aayii jabduu if keessaa qabdu. Sagantaa ammallee akkasumatti yaadannoo hedduu if keessaa qabdu. Jaalalloon hedduun itti wal arkanii yaada wal dabarfatan kan irraa hafelleen bakka jiru sheenaw sagantaa akkasiiti. Namni irraan tanaas osoo danda'uu bakka kana dhufuu hin danda'in sheenaa guddootu itti arkama. Kan dhufuun ammoo isaan mijaa'in illee akkasuma sheenaatumatti arkama. Hunda keenya rabbiin nu milkeessichaa sheekan keenya kana wajjin afeerraalee gartee jajjabduu qabiyyeelee sagantaa guyyaa Agosti guyyaa 11 sanirratti nu dhiyaattu tanama gartee hawwisiiftu kanama toora kana jiru miilaan dhufuu danda'u harkiftee fidduu qaxayyaaraan dhufuu danda'u harkistee fidduu makiinaan dhufuu danda'u harkistee fidduu sagantaa bareedduudha. Sagantaan ammoo fuulaa fuulatti namni wal taasisuu fi online hordofu garaagarummaa guddaadha qabdi. Namni as bakka kanatti walgehe halaqaa gartee ilmiidhaati, halaqaa malaayikaan itti wal yaamtu nama dhiisi, malaayikaan halummu ilaa haajatikum jettee irra wal yaamtu halaqaa akkasiisanii sangaa afeeruu barbaannaa sheekan keenya hundarra oofneeti. Kanaaf eegaltii siiti wanni nan eegale inshaallah hundi keessanuu baga jiraattanii gama sheekaniitiin isin dabarsuu barbaada inshaallah gaa duruma kanaan garuma sheeka Aminitti ichi kanneetiin sagantaa tana isaa afaanii rabbi baase gallee miti rabbumaa isaa afaanii baase shukran keenya jechuu kana. Kanaaf yaamina kana qaceellotti yaamuu waan barbaannuuf inshaallah yaada tokko tokkollee wal dabarfachuu waan barbaannuuf kallattii walii kaa'umaa fi bismillah eegale inshaallah. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbumaa si argaa. هذا بيجي تنبوت يا تو أقوم شعرتي من البيان لنجيب لتي بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هردفتوني وري نهرد فاجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتشو بربادا فدي ربي تنتهي قيارة مقالة نيروبي جرة نموتا كبجمو علماء إثيوبيا شيخ خينيا شيخ محمد الدكتور شيخ محمد حامد الدين نوجه جراني اتيانا مجلس علماء إثيوبياتي نما قدان وججرا بروتوكولي والغيار اللين خيسمان خبجا إساني أكما خانا شيخ عبد السلام داعي إسلاما ورا إيانا خطبو بيو كيزي ورقا نيروبي بر كيزي نبي خبر مسكين ورا كيزي والكتبوا به شيخ أريلي أما الليغا ميلا خنا وانجراني أبوليان كينيا ورا بيا أمريكاتي دفن جولي تينيا جولي دوان اتغمدو ورا حواسا كينيا خابيا دياسبورا خنا جروف ورا أبديتي تلي إفاجي جول نمني عمري جولة تنا جرو هنا عمري ثاني جولة
warra fuula duraa hawaasa keenyaa jechuudha. Fuula dura hawaasa keenyaa namni yoo jiraate isaan kana jechuudha. Zamana dabre nuti illee gargaaraa turre abboonni afaan keenya beekan gaafasanii amma immoo ijoollee afaan keenya beekne dhufee wakiila keenya ta'e amma jarru kun jechuudha. Dhugatti rabbillee laaffisee fi hojii ofillee hojjetaatuma da'awaadhaaf warri arra guyyaan Keeniyaa kun guyyaa murteessaa beek. Haadha al-himaalu laa himaalu Khaybara. Akka guyyaa saniiti guyyaan kun. Namoonni arra Keeniyaarraa hafe namuma safiinaa nuuhirraa hafetu. Akkasi katabe naasima guyyaan katabbii sodaata kan sodaatiin katabe seenan akka katabamti. Namni afeerree ani lallabee koree masgiidallee irraa dhoorke akka isaan hin tuyne. Tikeeta muraaf jee korillee ajajaas taa'e. Gariin murteefillee beeke. Ufumaariin cicee hafe namuma safiinaa nuuhirraa hafe kana shakkuma takkan godhin duuba. Akkasii beeke abba dhaguma jirtaa beekte. Nama dubbiin nama miliixee beeke guyyaa garii rabbi dubbiin miliisin duuba. Wanni ati rabbi kadhatu yaa rabbi dubbiin miliisin jechuudha. Arra namni asirraa hafe namuma safiinaa yaa bunayya irkam ma'ana. Masii galee irkam ma'ana wanni kun. Qadiyyaa waa'een waa'ee ummata islaamaati. Jiddumattuu afeerillee hin daganne namoonni naannawa Naayiroobii jirtan hawaasni keenya hawaasni muslimaa naannawa Naayiroobii jirtan hamiilli makiinaan isin fiduu dandeessu. Ogosti 11 irratti afeeramtanii jirtan. Afeerraa amma dura sagaleen gaaddisa islaamatiin dabraa turte san irratti sagalee warra Itoophiyaa dhufee fi Ameerikaa dhufee illee irra daballee afeerraa isinii goona. Guyyaa san namuu qixa sirriitiin dhiiraa dubartiin guyyaa san akka bareechinu guyyaa ree guyyaa lallabaa turre gurra aalamaa keessa jira guyyaanii akka namni itti eeguu gad akka hin taane akka gaariitti akka qoodarraa fudhattan. Obboleessa keenya uno warra Ameerikaa dhufee Fu'aad Abdulaziz obboleessa keenya Muhammad Usmaan nama hedduu yeroo dheeraa daawarratti ifaajee godhaa ture. Ijoollummarraa haafte aboo eenyu si guddiseeti. Gizee garii baragaa hubachiisaa deemulee dirqama xiqqoo waan adda turreef wayi dagataa jee. Dhugatti hedduu nama da'awaaf maal janiini qoraa qorumu maal jata afaan Amaaraatti hundu quuqamu kamtoo jeem si ayyoob kun afaanitti jabaa gartee ani bar waan juudha beetiin sila afaan Oromoo namni narran beeku jechuun gizee garii kasin jaa warra da'awaaf ijoollummarraa quuqamaa ture. Dabuu Afrikaa gaafa ture Johannesburg da'awarratti tattaaffii godhaa ture. Ani 2008 achitti dhaqee waliin da'awaa godhaa turre. Hedduu ilaa irratti quuqamni sun irraan hafne. Inumaa gizee garii akka amalaatti ta'e kophaa oofuu eegalee amma wayyaa laqe. Muhammad Usmaan kuni maashaallah rabbi umrii isaa dheeressu. Ijoolleen keenya kun dargaggeessa Naayiroobiiti. Arra Naayiroobiidhaa amanni haaroonni faranjii odoon dhumne biyyuma deemtan qofa filadhaatu. Biga baabaadhaan arra keeziin tiyyaame beek namaa jira arra dhiiraa jala jira ulamaa jala jira bakkuma fedhe silaa duruu gugguutanii eegaa jirta garii sanuma barakaa isinii haa godhu warra sanii Sheekh Ismaa'il namni kuni isaa tamaarii maal qaraata gaafa sanatti abaa kiyya gaafa nan si beekurraa qaabte kutamee garaa turte. Askool kee jira arraami namti jahara kan hin beeku. Namni kuni nama riphaa wayiiti. Gadi yuusaa akka haroo ciiftee kajaan sadi qajeelootti hin beeku Ismaa'il kana. Amma gaarraa markaza kana isaa jiraa'u biyya tanaa. Ammoo dubbii jabdu Usmaanii keenya.
Sangaanis ka durii miti maarreelleen ka durii miti san sheekha akkasii jeemi maal jeemi wansan. Sanga qonnati di magaala. Horii magaalli yoo qajeelilikiin qabu yoo jallatellee badaadha. Eegee qabee ciniinee kaasaa dhaqee umrimmaan isaatu haadhumu jedhee kuullee ciisa durin sehin kaa jedhee ni wal. Amleetti baafatee.